السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفون وردفتوتا في كبجمتوتا رزان أورو جرتو أمانتيف كتان جندان أسو ولينكودين وردفتوتا في كبجمتوتا كيا حرة كانين كبدي دفه فيديو ديما كوتي في قسم موتيو فيديو ديما ماتي كياتي رزان أورو جتشودا asirratti galateeffannaa yookiin ammoo dhimma barbaachisoo tahee kan walojjiin dubbachuu qabnu akkasuma ammoo hedduu naa galatoomaa isiniin jechuu fi namoota hunda isaa jechuudha kan na jaalatanii na simatanii fi akkasuma ammoo kan na bira dhaabbatanii sammalee jechuudha kan qeeqanaaf qabanii akkasuma ammoo namoonni nama kuffisuu barbaadanillee namoonni gadaantummaa namaaf hawwan hedduutu jira jechuudha kanatti aansee jechuu namoonni nama kana jechuu akka bakka guddaa inni geenne sammalee jechuudha waan inni dubbatu waan inni haasahu karaa biraatitti fudhatee hiika biraa hiika hamaa fi hiika badaa itti kennu sammalee jechuudha namni waliin hojjettu akkamitti isin himuu danda'a kanas tahee sanis tahee jechuudha ani maatii kiyya guutuu isaanii warra subscribe gochuun maatii naa tahanii video kan koo ilaalanii jedhan hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada hedduu isin kabaja hedduu isin jaaladha subscribe kiyya 10,000 yeroo gabaabaa keessatti geessitanii hojii kiyya kan hojjedhu jaalattanii baay'een keessallee naqunnamaa jirtanii sammalee jechuudha ammas akka 150 nageessitan abdiin qaba kana qofa osoo hin tahini anis waan baay'ee isinii hojjechuuf fedhii fi hamilee guddaa akkasuma keessattuu jechuudha waa'ee dubartii shamarranii fayyaa akkasuma faayaa miidhaginaa fi waa'ee gaa'ela isii keessatti jireenyaa keessatti waan hedduu kan hojjedhuu fi hawwillee yaadallee kan qabu jechuudha haa ta'u haala naa mijaa'uu didee akkuma beekamu jechuu mana arabaa hojjeta viidiyoo haa hojjedhu malee kallattiin jechuudha guyyaarratti viidiyoo isinii hojjedhe haala miidhagaa tahee fi hawataa taheen jechuu kan isin huffine kan jaalattanii kan irraa gammaddan isinii hojjechuuf abdiin qaba akkasuma ammoo kaayyollee qaba hawwillee qaba kanaafi har'a jechuu isin galateeffachuu qofaaf kan dhufe hedduu naa galatooma hedduu isin jaalladha akkasuma ammoo keessattuu warroonni akkan bakka guddaa gahu hawwii qabdan yaada qabdan naa galatoomaa isiniin jedha maatiin kiyya guutuun keessan hunda keessanuu isin jaalladha naa galatoomaa ammas na jajjabeessuun akkasuma akkuma duraa jechuudha wantoota tahee jireenya ana qofa fayyadu osoo hin tahin wantoota gadhiifamu irraa fayyadamtanii bu'aa hedduu argachuu jijjiirama hedduu irraa argachuu waa'ee miidhaginaatis yoo tahe waan bareedina keenya nu gargaaru fayyadamu waa'ee fayyaa irratti illee fayyaa keenya fayyadamu wal dhageeffachuu fi walirraa hubachuun barbaachisaadha akkasuma nutti illee haa baratamu namoota tokko nama qeeqanii fi akkasuma nama kuffisuu barbaadan dhagahuu haa dhiisnu jechuudha gurri keenya fuuldura keenya akkasuma mootuyyuu waan duuba keenya jiruu fi bitaa fi mirga keenya jiru mil'annee ilaalu osoo hin tahini fuuldura keenya waan guddina fuuldura keenya eeggatu fi akkasuma mootuyyuu karaa guddaa nu eeggatu kana adeemsaan deemnee xumuruudha kana xumuruuf mootuyyuu nu hundi wal hojjiin taane ammas inshallah ta'ala abdii rabbii irra caalaa jechuudha rabbiin galateeffannee akkasuma rabbiin gargaarsifannee alhamdulillah summa alhamdulillah malee rabbii kiyyan galateeffadha itti aansee maatiin kiyya hedduu naa galatooma ammas akka bakka guddaan gahu abdiin qaba isinis akka bakka guddaan nageettan abdiin qaba nagahatti horaa bulaa galatooma ammas galatooma isiniin jedha warri maatii koonta hin subscribe gochuun akka 100 gahu akka na gargaartan abdiin qaba isinillee hawwii keessan jedhee yaada akkasuma mootu yanamma waan biraa caalaa jechuudha bakka guddaa gahee ummata oromoo akka oromtitti takkatti jechuudha kabaja sharafaa fi safuu fi aadaa isii wajji waa'ee dhimma dubartiin keenya hedduu kan ofirraanfatanii social media kanarratti dhibeeytan jedhee yaada kana san jechuu hin tahu baay'ee dubbachuu hin barbaadu namoota tokko dubbiin akkana hin dhukkubsaa nama arrabsuuf waan garagaraa namaan jedhuuf waan deemaniif jecha kanaafi dhiisneetuma jechuudha fuuldura keenya hojii keenya irratti xiyyeeffannee jabaannee wal bira dhaabbannee wal jajjabeessinee haa hojjannu siniin jedhaa horaa bulaa oromooti yaguutu hedduu naa galatoo
galatooma warroonni subscribe gochuun kuma kudhan nagalchitan akka kuma dhibballee nagalchitan abdiin qaba inshallah ta'ala anillee hamilee naataatanii gammachuudhaan haala jechuu kanarra inshallah ta'ala mijeeffadhe wantoota kana qofa osoo hin tahin dhimma dubartii irratti waan hedduutu jira shamarran keenya kan nu duubaan dhufanii kan nu dura jiranii fi sammalee jechuudha haawwatii kennallee kan uf dagatanii jedhan yaadachiisuuf waan hedduu walumaa galatti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya har'a waan gammachuu qabu isin galateeffachuu hedduu dhufeef jecha kana san jechuun ibsuun yoo ibsuu barbaade hojii kiyya irratti kan dursee naa dhufu galateeffannaa keessan jechuudha sababni isaallee gammachuun kiyya YouTubein guddachuu qofa osoo hin tahin ilmi namaa tokko waan hin hojjadha jedhee erga bahee hin dalaga erga jedhee bahee erga wanni sun irraa qeebalame baay'ee kan gammaduudha jechuudha. Akka fakkeenyaatti barataan tokko barumsa gaafa baratu hin barata barumsa qofa baratee osoo hin tahini baradhee xumuree iddoo guddaa gahaa sadarkaa guddaa qabadha biyya fayyada maatii kiyya fayyada jedhee hojjeta. YouTube jechuun akkuma san jechuudha lafaatii hedduu kan qabuu fi dadhabbii hedduu kan qabu nama hedduun kan wal nama dhabsiisu firoota hedduu kan namarraa kutuu fi hiriyoottan yookiin saahibban hedduun kan addaan nama fageessu jechuudha. Haa ta'u malee saahibban haarayaa akkasuma firoota haarayaa maatii haarayaan kan wal baranii fi sammalee jechuudha. Alhamdulillah summa alhamdulillah maatii kuma kudhanii kan qabudha jechuudha. Maatii kuma kudhanii kana keessaa yoo xiqqaate maatiin kumni 8 namoota mana hordofanii fi namoota haa ilaaluu baatan malee haarayatti maatii kiyya tahan jechuudha. Kanaaf ammas akka na jajjabeessitanii na bira dhaabbattan akkasuma mootu akka anillee fuuldura kiyyatti ifa Oromoo akkasuma mootuyyuu waa'ee dhimma dubartii yookiin dhimma shamarranii irratti gadi fageenyaan hojjedhuu fi gadi fageenyaan qoradhee jechuudha kanarra fooyyessee anillee baradhee karaa ogummaatiin ummata kiyya fayyadus tahee tajaajilu hedduu kan hawwii qabuu fi akkasuma mootu akkuma beekame jireenya addunyaa kanarratti waan hedduutu harkaa nama qaba ilmi namaa kun jireenya dhuunfaa ofii jiraata jireenya maatii jiraata akkasuma mootu dalagaa kan qabudha jechuudha kanaafi namoonni tokko tokko waan dalagaa fa'aa osoo hin qabaatiin kan asirraa iyyanii fi kan asirraa dubbatan itti fakkaata kan osoo hin tahini guyyaa yoo dalagaa kan koo dalage halkan irraa jechuu dalagaa kiyyarraa hir'isee kan hojjedhuu fi akkasuma mootuyyuu kan irraa yeroo kiyya qusadhee hojjedhuudha kanaaf inshallah ta'ala akka milkaa'u abdiin qaba irra caala ammas kan isiniin jechuu barbaadu kallattii barumsaatinis tahee qorannoo fi qo'annoodhaan anis yoo rabbiin na laaffisee jedhe haala mijeessee waan kanarratti dhimma dubartii laaffisu osoo hin tahin karaa adda addaatiin fedhii rabbiitiin rabbii kiyya gargaarsifadhee haala mijeeffadhee itti cimuu fi akkasuma mootu yoo naa danda'ame namoota na bira dhaabbatanii na gargaaran hedduu abdiin kan qabuu fi akkasuma guddina kanaa olitti kan barbaaduu fi waa'ee dhimma dubartii kanatti dhaabu osoo hin tahin kan itti fufu akka ta'u hamilee keessa kiyya jiruu fi fedhii keessa kiyya jiru kana rabbiin gargaarsifadhee akkasuma immoo ummanni kiyya na bira dhaabatuudhaan hanga xumuraatitti akka na waliin taatan abdiin qaba galatoomaa isiniin jedha kun galateeffannaa subscribe kiyya 10,000ti akka kuma 100 nagalchitanis abdiin qaba horaa bulaa nagahatti nagahaan fayyaa naata